Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Gaafii namoonni baay'een na gaafataa turan akkaataa TikTok irraa osoo laayikiin hin badin viidiyoo qofa haqan yookaan immoo viidiyoo qofa diileet godhan laayikiin osoo hin tuqamin yoo viidiyoo balleessines laayikiin ni hafa jechuudha. Kana waliin ilaalla. Obboleeyyan channelii kana haaraa taatan viidiyoo kana daawwataa subscribe kun gurraacha'ee jira taanaan subscribe kana tuquu hin dagatina. Erga subscribe gootan ibooda like illee sakandii xiqqoo isinitti fudhata like gochuudhaan na waliin turaa isiniin jecha haala kamiin TikTok irraa osoo like hin tuqin viidiyoo qofa balleessuu dandeenya yookaan immoo viidiyoo qofa delete gochuu dandeenya. Sistema kana yoo fayyadamtan like isin qabdan guutuun isaa total like keessan hin baduu jechuudha. Kana jechuun viidiyoo dhuma qofa balleessina malee laayikiin hin badu. Garuu straight yoo direct delete gootan viidiyoon sun yeroo badu laayikii fudhatee deemaa jechuudha. Kanaafuu haala kamiin osoo laayikiin hin badin laayikiin nuti qabnu totally TikTok keenyarraa laayikiin nuti qabnu osoo hin tuqamin haala kamiin viidiyoo qofa balleessuu dandeenya ka jedhu namoota baay'een na gaafataa turan. Amma TikTok kana yoo ilaaltan laayikii 8 ofirraa qaba, viidiyoo 2 qaba. Laayikiin kun osoo hin tuqamin haala kamiin viidiyoo sana balleessina isa jedhu waliin haa ilaallu. Salphaadhumatti jechuudha. Laayikiin kun 100% hin baduu jechuudha. Laayikiin 8 jiru kun. Kanaafuu total laayikii keenya osoo hin tuqin gan viidiyoo san balleessuudhaaf erga TikTok keessan profaayilii jala seentanii booda viidiyoo sanarra tuquudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Viidiyoo irra tuqnee gara fuula duraa adeemna. Video to channelichi TikTokin kun like 8 qaba, viidiyoo ruma tokko irra tuqnee gara fuula duraa adeemna. Sistema kana fayyadamuu qabdu jechuudha. Yoo kana haala kanaan balleessitan laayikiin isin qabdan hin baduu jechuudha. Erga viidiyoo chara tuqannee booda tuqaa 3 jala kana jira. Tuqaa 3 sana tuqachuun haala kamiin akka laayikii san hambifnu waliin ilaallaa jechuudha. Tuqaa 3 jirti. Tuqaa 3 kana tuqanna. Erga viidiyoo chara tuqnee dhufnee booda tuqaa 3 jala kana jirti. Viidiyoo kabirrayyuu yeroo tuqxan jechuudha. Tuqaa 3 kana tuquudhaan viidiyoo irra tuqna. Viidiyoo irra erga tuqnee booda jala kana tuqaan 3 nuuf jirti bakka laayikii maaloo waloo kana. Tuqaa 3 sana tuquudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Tuqaa 3 jala kana jirtu. Sanaan booda mallattoolee adda addaatu jala kana nuuf dhufu gara cinaatti haxoofna gara harka bitaatti haxaa'uudhaan yoo straight delete gootan laayikii san fudhatee deema. Kanaafuu kan nuti gochuu qabdu delete isa kana hin fayyadamnu jechuudha. Delete isa jedhu kana hin fayyadamnu. Erga viidiyoo irra tuqnee kaane tuqaa 3 tuquudhumaan bakkuma sana jala harkuma bitaatti achi haxaa'uudhaan mallattoolee as jala jiran kana privacy setting jedhee mallattoo qulfiitiin as jira. Mallattoo qulfii kana irra tuqanna. Mallattoo qulfii as jirtu kanarra tuqnaa jechuudha. Mallattoo qulfii achi jirtu sana yeroo tuqnu privacy setting who can see this post eenyutu postii kana akka argu barbaada mata duree jedhu jala waan 3 jira. Eenyutu viidiyoo kana akka argu feeta bakka jedhu jala everyone irra jira. Friend jira akkasuma only me jira. Inni jalqaba ganama hundatu argaa, inni gidduu saahiba follow wal goone qofa. Only me isa jedhu isa sadaffaarra keenya jechuudha. Privacy setting irra only me irra keenya duraan everyone irra ture. Everyone irra kaasuudhaan only me isii jetturra keenya jechuudha. Kan mallattoo qulfii qabdu only me isii jetturra keenya jechuudha. Isii sadaffaa only me mallattoo qulfii biraa qabdi. Isiirra keenye duubatti deebina yookaan immoo x gubbaa jiru tuquun duubatti deebina ammallee. Amma viidiyoon kun hoomii irra dhokatee jira. Namni takka arguu hin danda'u. Duraan viidiyoo 2 ture amma tokkotti galee jira. Tokkoon hafe sanas laayikiin 8 ni jira. Tokkoon hafe kanas irra tuquudhumaan tuqaa 3 jala sanaa tuqa. Tuqaa 3 erga tuqee booda harka bitaatti haxaa'uudhaan privacy setting isii jettu si mallattoo qulfiitiin jirturran tuqadhaa jechuudha. Erga privacy setting kana tuqee booda isas ka duraan everyone irra jiru everyone irraa kaaseen only me isii jettu isii sadaffaarra ka'aa jechuudha. Sadaffaarra only me jedhee jira. Sadaffaarran ka'aa isas. Kana jechuun kunis amma hoomii TikTok keenyarra deemee jira. Yeroo barbaannetti deebisuu dandeenya viidiyoo haala kanaan jechuudha. Hoomii jara kaabne namni takkittiin hin argu jechuudha. Viidiyoo channuma qofatu arga. Amma qulqullaa'ee jira. Viidiyoon tokkollee as jala hin jiru jechuudha. Laayikiin kiyya akkuma jirutti jira. Viidiyoon sun eessa gala nu qofittiitu argaa namni takkittiin hin argu. Laayikiin 8 ni jira.
mallattoo qulfii san yeroo tuynu jala kana mata duree adda addaa jira. Mallattoo qulfii san yeroo tuynu achi jala argannaa jechuudha. Mallattoo fuula durarra hin jiru. Mallattoo qulfii kana yeroo tuyne garuu viidiyoon sun achi jala nuuf jira. Namni takkittiin hin argu numa abbaa TikTokii sanaa qofatu arga. Mallattoo qulfii of biraa qabaa jechuudha. Hoomiin keenya garuu qulqullaa'ee jira akka nuti viidiyoo tokko hin qabne namattis agarsiisaa jechuudha. Hoomiin jalli waa tokko hin jiru viidiyoo maxxansinuu jedha malee viidiyoon hin jiru jechuudha. Mata duree qulfii jala garuu viidiyoon nuti kaafne ni jira. Irra tuquudhaan yeroo barbaannetti tuqaa sadan jala jiru tuquudhaan yoo barbaanne privacy setting jala irraa kaasuu ni dandeenya jechuudha. Everyone irraa kaafnee only irra keenya irra yoo immoo deebifnee mul'isuu barbaanne everyone irra keenya jechuudha. Only irra kan nuti keenyu immoo yoo dhoskuu barbaanne amma viidiyoon tokko home irratti deebi'ee jira jechuudha. Haala kanaan salphaadhumatti tuqaa sadan tuqxanii yoo viidiyoo sana dhoskuu barbaadan privacy irra tuquudhaan only irra keessuu jechuudha. Everyone irraa kaaftanii osoo like nuti qabnu hin tuqin viidiyoon sun irraa deemaa jechuudha. Hoomiin keenya qulqulliidhaan namni tokko hin argu. Laayikiin keenyas hin dhabamuu. Laayikiin keenyas achuma jiraata. Laayikii isaa fudhatee hin baduu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Haala kanaan diileetii istireeta fayyadamuu dhiiftanii privacy dhumarra seenuudhaan viidiyoorra tuqxanii laayikiin akka hin bannetti dhoskuu dandeessu. Akkasuma obboleeyyan barnoota TikTokii baay'een keessan na gaafataa jirtu. Chaanaalii kiyya jala seenuudhaan mata duree pileeylistii jala yoo seentan barnoota TikTokii jedhee bakka takkatti hidhamee jira. Barnoota TikTokii sana jala yoo seentan dhimmi TikTokiidhaan wal qabatu marti isaa achi jala bal'inaan isiniif jira. Achi jala bal'inaan argachuu dandeessu. Barnoota TikTokii, barnoonni Facebookii matootaatti hidhamee jira. Pileeylistii dhuma jala salphaatti argachuu dandeessuun isin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.